BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen jalqaba. Mariin biyyaalessaa hundi hirmaachisuu qabaa jedha kafaa'uun. Paartii badhaadhinaa miti kan kana dhaabuu danda'u jennan. Maaliif paarlamaan hin dhaaba yoo ta'e komishiniin kun walaba ta'aa jennee namannu. Ongee fi rakkoo nageenya dabalatee uummati Liibaan maan keessa jira. Lubbuu jirra jajjabduu wajabaatti warra waaqnu baasuu malee warra liibaandiqa kana boonii arma nutti ngoomu waraanii nutti ngoomu kan cidii kun agayyaa kan namni qodaate galfatee sila horii mun baafatu illee xumurra guban abboo akka hin jirru lakke. Gaazexeessa OMN Mallas Diribsa dubbifne. Yeroo waggaa tokkoof jajjaa hidhamnee ammuma kana meeshaa keessa qopheeffadhaa hin baatu gaafa jedhamu akka nama tokkotti hin gammadda gammachuutu itti dhaga'ama. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli gilgaloo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii humnoonni nageenya Liibiyaa godaantota 600 ol humnaan qabanii hidhuu dhaabanii miti mootummaa him kanneen qabaman keessaa gariin yoo miidhaman yoo ta'u tokkrisaa miidhamuu Norwegian Refugee Council ibs godaantonni hedduun ji'a furii fuuldura waajjirri UN Tripoliitti mormaa turan godaantota to'annoo jala oolan keessaa dargaggoo Abdurrahman Abdulqaadir erga kan nuuf erge ture. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu qabannee jirra warri bakkeerra bulaa turre ji'a afuraffaaf qaxxaluu jirru bakka sanarraa humnaan qabanii nurraa fuudhanii nama nurraa fixanii jiranii kanaaf waa'ee nu godhaa rabbi nu gadadhaa mana hidhaa inzaaraa bakka mana hidhaa inzaaraa jedhan gallee jirra qabannee jirra kanaaf sagalee akka nu ta'u dhaabbata baqattoota yuunisaarrii keessa warroota dalagan dhaabbata Awurooppaarra warra jiranuuf Itoophiyaan akkasitti qabantee hidhamteerti namoota baay'eetti nurraa dhaame dubartoota keessa nama lama garuu iji kiyyaan argeera xiitiidhaan rukutamee jira ambulaansiin fuudhanii nu biraa deemanii sagalee akka nuuf dabarsitanuu kunoo dhaamsa kennaa ilmaan Oromoo Itoophiyaa biyya alaarra jirtanuuf keessa jirtan anoo kunoo sagalee ijoollee Liibiyaa kana dura dabarsaa ture an Abdurrahman Abdulqaadir jedhama godina Gujiirraa qabamee mana hidhaa galee jira lammii tiyyaaf dhaabbachaan ture har'a kunoo nu qabanii mana hidhaa nu galchanii jiranii sagalee akka nu taatan isin kaafadhaa buleeyyan tiyyaa. Bilbilii namoota hidhamanii cufamuun maatiin isaanii yaaddoo eeggaluu himan haati warra Abdulrahman aadde Aayaa Jamaal tabii Italii jiraattu yaaddoo guddaa keessa jiraattu nutti himti. Ani Itaalii jedhama Itaalii isumatu bishaan erge birrii nama dhaqaatii birrii biyyarra hawwalatee waan qabu maatii gurgurtiisa bishaan erganaaf daa'ima isaa mana yuunivarsiitii aarii fuuldura gara ji'a 3 taa'anii beeytanii akkuma BBC irratti beeytan sanuu. Achi kaanii halkan keessa dhufanii poolisiin marsitee qaamuma baqatii hin beeyne jarri mootu marfamaniitiin baasii guddatti naqa kan Anzaara jedhama bakkeen isaan itti dhabdeeytanii meeqaatti achi dura nama kumaatti jira naan jedhe kalee sagalee naa kaa'ee ture inni amma mootu silkii argachuu hin dandeenye silkii irraa guuran jedhan ijoollee baqaati kaanillee ka irraa guurallee ukaan chaarjariin argatanii kaan immoo humnaan irraa guuran jedhan silkiilee waa tokko hin qabani wallaahi billa inni faa keessatti amma eegaan biraa bee waa tokko hin qabu nama hin qabu rabbiin malee ishii waan tokko bakka eegaan biraa bahee mataan isaan goola'u malee waa tokko bishaan illee deemee ani buunan gadi bu'ee kaasaaree achillee mana hidhaatti qabanii bishaan mana hidhaatti galchan. Man hidhaa sanillee galchee isallee birrii bishaaniin silaa deemka silaa irra deebi'uun ittiin bahe birrii kafalee itti bahe qarshii 5,000 kafalee Liibiyaa. Dur immoo inni durumarraa gurguramaa ture mucaan kun durumarraa bani waliin jedhu bakka karaa osoo gurguramu ka umriin isaa dhume dhufe bakka amma suuraa isaa wallahi dhugaa rabbiitti yoo taatan suuraa isaa akka durii fi amma bakka amma ani malaaluma dadhabe birrii haganaa fidaa jedhanii bakka maatii waan qabu biyyarraa gurgurate amma maatillee isa gargaaruu hin danda'u bakka yoo du'e yoo jiraate amma bakka haati achuma ta'anii booyan malee waa tokko isa gargaaruu hin danda'ani. Amma mootu ani immoo maqaa sabii daa'ima argadhee fi as bahee ana gudura as erge bakka ani duulla daa'imni jechi naa haa baatu rabbi as na baase anarraa osoo hin turin inni dhufe. Hoogganoota fi miseensonni Koongireesii Federaalaa Oromoo rakkoo nageenya hiikuuf qabsoo karaa nagaa eegalee itti fufnaa jedhan ajjechaa ittisa Hacaaluu Hundeessaa hordofee jalqaba doolessaa bara 2020 to'annoo jala kan oolan miseensonni isaanii kaggarii jimaata dabre gadhiifamuu ni yaadatama. Haa ta'u malee mariin biyyoolessaa hunda hammata gaggeeffamuuf namoonni mana hidhaa hafan gadhiifamuu qabaa jedhi taanan durtaa kafaa'oo obbo Mullaatoo Gammachuu. Amma warri gadhiifamanii nama 23 bichaadha. Baay'een isaanii mana hidhaa iddoo adda addaa jiru. Jaaldaawwan ibsaa mana keessatti hidhamanii jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa isaan kun mana hidhaa jiru. Abdii Raggaasaa warra kana fakkaatan baay'een isaanii warri hojii adeemsisaa jiranii hundumtuu mana hidhaa jiru. Kanaatiif hundumtuu bahee maree kana gubbaatti argamuun hin barbaachisaa inni kunis gaaffii keenya warra hidhaadhaa ba'anii fi hin gammanne garuu ammas taanaan hankeenya bichaa sun ta'in Oromoo hidhaa jira. Kanaaf gana
waan keenya gammachuun keenya qulqulluumatti dhibba jennee yaadna miti. Har'a ibs baasanii turtanii qabiyyeen ibs keessanii maali? Maree biyyaadhaa kan jedhu akkuma beektanii nuyi kanaan dura walii gallee iddoo tokkotti dhufnee naashinaal daayiloogiin jedhamuutu sababbaa jira. Biyyi kun waan baay'ee irratti garaagarummaa qabna. Mariin kun adeemuutu sababbaa jira. Mariin kun hin deemu taanaan filannoon kun waa sadii hin fidu jenneetu. Tokko nagaa. Fabii keenyaan iddoo adda addaatti hidhamaa jira, ajjeefamaa jira. Yeroo dhiyootti akkuma dhageessan abbaan gadaa nama 14 tokkicha iddoo tokkotti goommanni ta'anii isaan kun raafuu godhanii iddoo adda addaatti amma ammaatti sabii keenya du'aa jira, dirooniidhaan rukutamaa jira, qabeenyi badaa jira. Kanaatiif nagaa buusuu hin dandeenye jenna. Inni lammaffaan dimookiraasii gadi finnee, inni sadaffaan biyya kana keessatti misooma hin fidu. Misoomni kan dhufuu danda'u biyya nagaan jiru keessatti. Mareen adeemuutu sababbaa jira inni dura keenya turre kun hin godhamne. Amma reefuu mareetti deemnaa jedhan. Mareetti hin deemne immoo mareen nuyi yaadnuu fi inni amma kaa'amaa jiru adda ta'e faallaa ta'e. Kan keessatti guruppiin tokko bichaan keessatti qooda fudhatu otoo hin ta'in karaa walaba ta'een mootummaanis karaa hundumaa iddoo tokkotti kan fidu qaamni tokko dhaabbatee araara biyyaa keessatti buusuutu sababbaa jira kan jedhu qabna. Ajandaallee kan ajandaa kana uumuu danda'u komishinii isa dhufuudha. Komishinii kana immoo kan uumu warra bakka bu'oota paarlamaadha jechuudha. Paarlamaanii harka 98 badhaadhina. Paartii tokko biyya hundumaa xarna feessanni qabate kana keessatti araara maalii bu'uu danda'a kun kanaan uumamee ammumaa qabee kun yoo sirraa baatee rakkina qabaa ittiin jechaa jirra kana nuyi baafne jedhara. Maaliif paarlamaan hin dhaaba yoo ta'e walaba jechuu komishiniin kun walaba ta'aa jennee nama nuni. Ayyee ulfaadhu obbo Mulaatu. Fayyaa ta'e kaasbiifoo. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaa naannoo Tigraayitti haleellaa diroonii namoonni 17 lubbuu dhabuu hojjettoonni dhaabbilee gargaarsaa himan. Kun eegi torbaan dabree namoonni 60 ga'u haleellaa wal fakkaatuun kaampii baqattoota keessa du'an. Kaampii baqattoota irraa haleellaa raawwachuun akka waraana ta'uu danda'a jedhiiwwan. Dorgommii waancaa Afrikaa guyyaa sadaffaaf itti fufee taphatamaa jiruun Aljeeriyaa fi Seeraaliyoon duwwaan bahan. Taphni haalaan eegamaa ture Naayijeeriyaa fi Masriin ammoo 1-2 ta'ee xumurame. Suudaaniif Gini Bisaawun yeroo muraasan booda eegaluuf. Adoolessa dabre irraa kaasee meeshaalee wallaansaa naannoo Tigraay bira ga'uu fi eeyyamni akka dhoowwatame dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Hoogganaan dhaabbatichaa Dr. Tedros irdeebiin gaafiin isaanii didamuu ibsa. Rakkoo nageenyaa fi ongee waggaa tokko deemaa jiruun uummanni godina Gujii Bahaa aanaalee Gumeel Dalloof Liiban dhiphiin hamaa kee jiraachuu himatan. Aanaa Liiban gandburra dheeraa waggaa 35f bulchaa akka ture Abduub Liiban soda nageenyaatiif magaala Nageellee Booranaatti baqachuu hima. Haa ta'u malee achumaatti humnoonni nageenyaa intalisa dabalatee jaartii umrii 70 rasaasaan dha'uu dubbata. Balbalumtii dhufanii itti dhaananii baa jedhan. Gabbaas ijoolleen daneen karaa kan dhufteedha. Har'a eedi muluu Hatamaan tun tuksi. Ulaatuun baatee karaa kallee cufuriiseetu madhaa bultee jedhu uummatii warri laf jira. Isammaaf duratti argisanii ni jedhanii shaneen saatuna tokko katama seensisaate 12 katama seensisaate 12 nu baafan jiru loon hin nu warruufi jirra manum keessa seenna. Waan jedhaatiin uummataa walitti baasanii hiriir walitti baasanii hora walitti qabanii hor keessatti amma jaartii takkaa fi intalli hinda aan uleellee lamee akkasuma hin jiru hawleelatti dullaan cabaan maaneen akkamatti jiru anillee yoo sanaasu bise sunutaalee dhufe reeffiin tala kaciis kana alleen booma gargalee ijoollee tiyyammoo taachifee jirtu muca guddaa mucattaanu ijoollee nama shammuluu ulee fixanii sadii hospitaala ta'ee tokkiisaa gammayidha jedha. Akkana tokkochiisiin hulleen duraanii akka dhalasellee poolisii ture akkanaan nu waan diinummaa lebilisaa akkanumatti harkaaf hin taane qaamni poolisii nurra fudhatee balaa kan geessinu gubbaan ga'e. Jireenyi lafaa makkam jirbiiti qara laftiillee booni guddootti jajjabaatee maanta nageenyi lafaallee akka malee hamaa. Akka jirin qabu uummatii jamii tokko shaneen isayyuun fitti warri amma qaamni bulchiinsa haa kenna qaam seera ta'ee dhaaba mootummaa ta'e isiin nu fitti buteen naan baqannaame jeedis ammoo qaamni isiin hin tun uummata ofumatiisu leen jira oolaallee itti buute horiillee naalate horiillee qabu beelallee midhaallee waggatallee qaran arganne amma isaanillee yoo achi shaneen dubbaane hallasuma masara gurguddatti gadhiisanii hundee yoo masara gurguddatti kan kaan eebbannaa edaan baqataa
yoo dhufan lafum gadhiisanii bira deeman taane maafi laftisu maafi shaneen isan keeyyaati jedhanii gana uumatum haan dirqisiisanii uumatum haan dhaananii uumatum haan ijjeesani uumatii dhiiban uumatii keessumaa gam booranaatiin qubat haga naannoo gujiillee walitti uummata bade jiruu waan tokkollee nuu namne namni sun lubbuun jira malee sanyii sun sanyii duwwamte biyyiirra dhaamte addunyaa keessaaf si deebinellee deebisu hin argannu misooma mani tamaarii sadii qaban gan tokko irra sadii mana furii jira ammaan san fulaan tokko mani tamaarii tokko hin jiru barataa waggaa ganan baran uummata namni keessa hin jiru wama tokko waan tokkollee waan jiruun hin qabnu jiruun teessee jirti laajuudhaan. Waaqi san gargaareen abduu. Jenne. Dheengadda magaal nageellee tumnoonni nageenya manneen hedduu gubuu maatii namoota miidhamanii BBC'tti himan. Mani gubanii amma agaman 70 gubanii gara naannoo marshaa 70 agaman 70 yani ilmoodhe wanna kiree tokkollee kee gubatee taasisa mani guddoo gubate mani nafne citi midhaanii dhabsinu boona midhaan barkan dhaanii citi namni bakkan galfatee cufaan gubanii beekaanii horiin boona dubboon qabne booni arma nutti goomu waraanii nutti goomu kan citi kun agayyaa ta'u namni xiqqoo dhaatee galfatee sila horii boon baafatullee cufnurra gubanii abboo akka hin jirru lak yaartiin tokkollee kaman kee jirtu jaartii nam ganni deeman guddaa beeta si mangi jennan raggubani jaartii saalee jiitee oromaani makalaayaa kan warri liyyaa liisin jirtu fuulee dabreen. Dhimkan irraa bulchaa godinichaa abta dalawdoo dabalatee bulchoota hedduuf bilbillee kaasuu hin dandeenye. Namoota dhiyeen kanaa himatni isaanii addaan cituun mandhaatti gadhiifaman keessa tokko qindeessa kutaa oduu OMN kan ture gaazexeessaa Mallas Dirbsaa gadhiifamuu isaanii isaatiin eegnetti dhaga'uu him Eeliyaas Mulugeeta dubbis. Yeroowwan garaagaraatti hin baattu odeeffannoon jedhu oduu akkuma oduutti yeroowwan garaagaraatti dhufee nama odeeffama garuu qabatamaatti wanti ta'e hin jiru yeroo waggaa tokkoo fi ji'a guute sana keessatti yeroo hundumaa akkaataa manadhaa qaalittii keessatti galamaaf galgala koofsin jira naannawa sa'aatii 11tti irbaata nyaannee sa'aatii 12 ta'uudhaaf fi daqiiqaa 15 wayii hafuutti lakkoofsi xumuramee manatti ol gallaa kana booda duubaan nutti cufama balballi gaafa gadhiifamnus kan ta'e sanuma irbaata nyaannee naannawa daqiiqaa 30 akkanaatti balballi deebisee banamee balbala deebisamee eega banamee booddee poolisoonni dhufanii ol seenanii maqaa keenya waamanii meeshaa keessa qopheeffadhaan baatu nuun jedhani akka tasaa gaammiira yeroo waggaa tokkoof ji'a hidhamnee ammuma kana meeshaa keessa qopheeffadhaa hin baatu gaafa jedhamu akka nama tokkotti hin gammadda gammachuus itti dhaga'ama mana hidhaa sana keessaa bahuudhaaf akkuma tasaa murtii akka kanaa gaafa argitu. Gama kaaniin ammoo dhiifamaanis akka baatan yookaan immoo himanni keessan fa'aa adda cituun isaa ni himama. Kanarratti hubannoon kee maalidha? Kanarratti wanti dhiifamaa wanti natti himame tokko iyyuu hin jiraatu. Akkuma nama siin jedhe kana eega gallee dacufamee poolisoonni dhufanii meeshaa keessan qopheeffadhaa bahuudhaaf qopheeffadhaa nuun jedhanii. Okay jenneen meeshaa keenya fudhannee gara mana keenyatti akka deemnu ta'ee kanarratti qaamni dhufee kanas nuun jedhe wanti tokko hin jiru waan ta'eef kanneen akka nama tokkotti wanti quba qabu hin jiru. Karoorri kee gara fuulduraatti maalidha gama miidiyaanis ta'u gama biraatiin? Ani egaa umuriin koo guutuu akka nama hojiirra turetti hojiiruma miidiyaa irraa kan hin ture. Hojiiruma miidiyaa hojjechuu qofa yoo ta'u ta'in yuunivarsiitii kan inni baradhe waa'eedhuma miidiyaa fi gaazexeessummaa kanarra. Gaazexeessummaa jechuun miidiyaa irra hojjechuu jechuun anaa fi jireenya kooti. Ogummaadhaan haqa odeeffannoo sirrii odeeffannoo wayitaawaa ta'ee uummata odeensii biraan ga'uun wantoota itti gammadu inni guddaanis. Gara fuula duraattis hirmaannaan koo sadarkaa sanatti itti fufa jedhee tanan yaada miidiyaa ogummaadhuma gaazexeessummaa jaaladhu irratti itti fufuudhaaf kan inni karoora qabu. OMN irrattis himatni banamee ture miti innillee tarii dhimma keessan wajjin wal qabatee addaan citeera taanaan dhaabbaticha waliin faa wanti haasoftan ni jira deebi'ee